Isa boqqolloo irraa cabsanii yoona kana boqqolloo cabsanii qeetti geessuuni. Iddoo boqqolloon irraa cabee fakkaata. Rawaasi hin jiru. Waan walitti qabi jire maallaqi. Maatiin qaba. Aarii keessa mataan irraa fixee ilaalilal mataa akkanatti jireenya Itoophiyaa mataan irraa fixee mataa ofirraa ciree ammus ka'ee ofirraan jira. Kani baqatanii maal kan keessa ta'anidha amma. Kani baqata malee kan keessa ta'anidha. Mataa ofirraa cira amma waan hundi isaayyuu nama raacheera bakka. Burteen nama raachiti, jiraan nama raacha, kakuun nama raachiti. Mucaasa amma alate bichaatu natti hin dubbatu. Haadha koo taragaaggai jedhu kan jedhu sadha. Tasgabbaa'ii kan jedhu isa bichaadha. Maal yoo nama raachistanis jira. Hin dhageessu. Bayi gadi kottu ta'e amma dafi. Dafi gola keessaa bayi. Dullaan si oolaa resiifis tokkoffaa ammoo sidhayyuuti. Sida tokkoffaa. Ayyitaa ganamanii. Bakka maan nama raachi tureessin. Mataa ofirraa cire mataan koo dur akkasii mataa dheeraan qabu dur. Mataan koo mataan ishee qicii lamaa dhirsi ishee dhugaa qaba. Mataan ishee gumaa lama dhirsi ishee dhugaa qaba. Asumaan akkasii ogeessitu. Maal jira? Mataan koo dur akkasii dheeraan dugda keessa akkasii seetee ulaan deemtii ganna fuute. Shurrubbaa ishee ilaalte. Akkasii gochaannaa deemtu laaltee duuba deemtee. Qanii meeqaffaatti miti kanani sitti dubbadhee uftee nafaana haasoftaa. Karaan irra darburra meeqa dhaabattee na eegdee guyyaa tokko silkii kon fudhanneeti. Har'a kun maanni mataa wal caalaan asiin dheeraa asiin gabaa maanni mataan akkasii maanni kun. Anatu raafite. Anatu raafite. Cikicikii kootu raafite. Cikicikii kee kan burteetti. Sillamaa miteen. Ati mana kana kee jirtamti? Maali mataa keetii akkabaan turre dhadhaatiin jenne. Dhadhaayyuu. Dhadhaa dibateera hin tuqu akkas ta'a. Dhadhaan dibatu si jammar kanatti akkamti dhadhaan dibama. Maal mataa ishee guddaadha dhadhaan dibattu ishee. Dhadhaa maali dibatti kun? Dhadhaan dibattu. Nagaan sinii baa ta'u kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessaniyyuu. Isin hunduu nagaadha miti dhugaa dubbachuudhaan mataan kun narraa hiikamuu dinnaan akkatti maqasiidhaan kukkutee baay'ee goggogaa godhanii xabbaq godhanii dhahaniitu mataa koo jechuudha. Mataa koo goskanii dhahanii mataan koo gaafa tokko samu duuba sana gahaate. Ilaala. Jigaayyoo. Isheen mataan koo dheeraadha. Isheen adiin kuni. Isheen kuni. Hanfardaatti. Ilaan ishee gugurraacha kana qofa. Kamtu kan fardaatti jira. Ela mataan inni sirriin isa kana. Madaana lamin orroo sinaa agarsiisu. Inni sirriin kana. Ishee kana la ishee gandaati ishee fardaatti. Ishee suuqii yaa bitanii ishee kun. Ishee kana bicha mataa sirrii. Kana suuqii yaa bitanii adaraa keessa daa'ima. Adaraa keessa naa ilaala. Ammoo jira. Suma dhugaa dubbachuudhaaf. Batumti suuqiidhaa bitamu sunu baay'ee akka waddadeen beektu ati. Ela isheen suuqiidhaa bitamtu ishee kana. Ishee kana ishee mana ishee orjinaali. Ishinaa hiiki ishee amma dafi itoo mucaan hin ka'in. Hiikan jiru. Waaqa dhugaa waaqaalaan amma duraan mataa koo kan akkuma ta'een goggodhamti gabaabbattee dheen aaru. Aluma gadi isheen godha amma garuu danda'amu qaba. Hanti gisti ilurra numa jira maamiti. Kanas bitee hindide. Kanas bitee hindide itti gisti iluyyuu. Maal kan shifan koo garaagarummaan qabu barjira. Kan shifan koo tokkumadha. Tokkumadha? Dhugaa waaqa. Anti gisti fan koo moo? Ani dhammaarra rumalee waaqa. Annan galateeffadhee numa as qabeechi qaba malee tokkumadha. Isin garuu jira warri dhiiraa akkamti dubartii rifeensa hin qabne fuutu.
Maal beekna no wugiitu nu attallano. Maalani wigi ereffatee beekaara sirumayyuu eessatti na argite ana wigi ereffatee taa'u na argitee leekta. Yaa madaana. Dafi dhugaa dubbadhu jira suma dhugaa. Innumti gurraachi kun iyyuu orjinaali miti nan shakke no. Hunduu keessa yaa ayiree. Gurraachis kiyaabaani kunis kiyaabaa ma jira. Maal isti kiyaabaa silaa limesti akka keerratti maal ta'a? Ani kosa gurraacha kana iyyuu orjinaali yan seeti. Lakkaan numtu shorba qaba. Ani uummata kana biratti sobuu. Dakki garuu maal amma ishee oolma geessi. Amma ishee maal ma geessi? Amma ishee gabaabdi. Ay gara dakaa. Amma yeroon hiikaa ufu jalli saaphata ufe beekte. Jalli moo? Argitan isheen gaangee. Isheen kun isheen gaangee. Maal gurraattis keessaa hin baane iyyuu. Gurraattii isheen kun akkuma mataa miti bari jira. Ani beekni. Kana laalaa dira rabbisi daa agarsiisu. Raafuutti isaa. Kun ishittu kun illee rifeensa sii gammadaa ture. Isheen wiigii taatee faatti. Macara yaanni akka isaatti jedhu. Way faxaarii maal godhu kana rifeensa magana dhugaa waaqa. Ani ko daaratti ishee qabaatti. Isheen gabaatiif taptu. Ishee daaratti kana qabaatti. Yaa Rabbi. Maal godhu garuu baruma isaa takkana godhe. Dhadhaan hin dibamu kun wigiin kun. Wigii dhadhaan dibamu maal jechuudha? Maa? Gaan wigii maalitti godhanii dhadhaatti dibura? Qabaatti dibata? Baatee hin dibatee akka hin daalachuufne itti dibama kamaa inni mataa namaarra jiramti rifeensi isaa jechuudha sammuu keerra jiramtiira. Uy innaa jira erga dubartii rifeensa hin qabaanne fuutanii duratti ulaagaan keessa rifeensa laaluudha bifa ishii laaluudha hojjaa ishii laaluu ture. Bara kana akkam taatanii isin? Bara kana TikTok irratti ilaalla. Maal TikTok keessatti maa filtariidha ka? Ishee fayyaa ishii hin jirtu ka fuulli ishii inni uumama hin mul'atu TikTok irratti filtariidhaan biyya gowwomsiti. Ageessi amma fakkeenya filan fuulli kuni normaalii yoo ta'e gaafa filtarii keessa seenu. Uummanni abaaramaan kun akkoo bakka filtarii filachuu jalqabeera. Kanaafiyyuu isin amma istanii maalishis istanii birrii ishii ilaalutti kaatan miti walaa amanna. Ishee madaa karrooftuu haa taatu birrii haa qabaattu. Waan doolaara naate. Doolaarri ishii nyaattu. Sanummaa amma dhumaas waan hin jiraattan isin birrii mashii irraa nyaattanii dhodhooftanii immoo iddoo lapheen keessa hin jirtu dhaqxu. Miti? Lapheen eessa jirti barana lapheen barana birrii ma biraa jirti. Jechuun ishee irraa birrii ishii nyaattanii na birriin dhumtu silaa duras birrii dhaafaqxan waan ta'eef biraa laash jettu. Mitiira? Dhala argitanii akka ittiin isin amanu isin jedhee isin amaniira. Kanaafuu maladhaa. Maladhaa jechuudha. Jireenya keessanii maladhaa isin malatan. Yaata keessa. Meeqa kee ayyaa'e? Gosa lama yaa'u maal ishee waan nama dhibu kan kakuutu kan koo lama ta'a. Kan kakuu kan kootti lama ta'a. Akkuma ta'an ishee argitanii. Kan isheetu kan koo caala. Maal jechuudha garuu? Mucaan dheengadda rifeensi ishee akkamitti na caaluu danda'e? Jira. Akkamitti jiraanne rifeensa qabachuuf kunis moluu ta'eera. Molaa'ee dulloomee. Ankoota biqilaa koo ankee kana ji'a sadiitti bira ga'a. Baa. Otoni guddise ji'a sadiitti bira ga'a. Innaa gaama yaada keenya kana yeroo goolamnu haasaa keenya kana yeroo xumurru maal jennee xumurrare? Shamarranii dhaamsa maalii dhaamtere? Eessa akka jira siniifaa argu. Isa mataa wogii sinirraa hiiku. Ameen. Isa sin wogii xafattan gurraacha fadii keessa gootanii xafattan an sinirraa hiiku. Gaafa rakkattan eessa akka jira siniifaa argu. Miskiina. Laga boqqolloo sitti siniifaa argu. Miskiina. Ishee katamaa san taane ishee laga boqqollootti guddatte ishee waan hundumaa ajajamte.
Miskiin akka jiraatanii fa'aadha. Kan biraa Ya? kan biraa. Kan Isaanoo dhiiraa garaa kutataniiru jira kanaaniitu eebbisuu baattee turu. Dhiira maaliin beekta hammina isaa kana dhagaanii waan ni dubartii godhu. Dhiiraaf garaa kutatanii kutatu amma dhugaa rabbi waan qammasaniiti dhiisuma. Garuun kutatanii sin kutatanii dhiisanii gidduuma deemu hin awwalawwalu maaliif dhiira malee sin jiraatanii. Kamitti jiraatama? Hin maraatu yoo dhiirarraa adda ba'an immoo qimamiidha. Buma dubbachuuf garuu dhiira malee akkamitti jiraatamaa miti kun uumamadha. Waaqni si naa gargaaru maalumaaf. Maalidha? Waaqni si naa gargaaru dhiira akkas mataa isinii sirreessu itinaa isinii jedhu. Nama namni tokko namni rifeensuma uumamaan akkas namatti kennameef nama ceephaus immoo jira bar. Amma ani ofirratti hin uumne rifeensa kan ani gabaabsee ofirratti hin uumne. Isa naa uume sanatu naa uume gabaabseesh. Amma namichi siinsi ceephaa waanaatii alatti jechuudha. Sisi uume wajjin wal lolaa jira jechuudha. Miti? Maaliif akkasitti uumte jira? Malee kan akkas godhee uume waaqadha malee. Ani yoomin akkasitti naa kenni jedhee. Yoom qixiqqaa naa kenne yoom gabaabduu naa kenne. Garuu kun uumama waan ta'eef. Garuu ani sin ceephaa wani. Waaqayyo akkasitti dabala asiniin. Ishee kana ceephamuun hin danda'ama. Ceephamuu danda'a. Waaqayyo isuma siniin kenneen jira. Lakkuru kanuma kenneefi. Kanuma kenneefi. Ilaala. Seentimeetira meeqa? Soddoma hin ta'a. Kanuma dhaagenne ishee maan bareeddaa. Isumaan bareeda. Waaqayyo. Eeyyeenu maa artifishaalee biratti hin dabaliin jedhee garuu waaqayyo waaqa araaraatti immoo inni dhisa. Yaa bara kana. Hiikamee uumee argitanii. Ilaalaa dara. Maal? Walitti qabisti jira sassaabi. Maal ta'u walitti qabama hin jiru. Hin jiru. Walitti qabi. Sassaabi walitti qabi ka. Isa boqqolloon irraa gofocamee galeeru fakkaata. Qarawwaasi. Isa boqqolloo irraa cabsanii yoona kana boqqolloo cabsanii qeetti geessuun iddoo boqqolloon irraa cabee fakkaata. Qarawwaasi hin jiru. Waan walitti qabi jira maallatti. Maatiin qaba. Hosti walitti qabi. Qarawwaasi. Qabame. 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 Kanuma qarawwaasi. Qabamuu isaati. Maal ilaalta? Akkasii ta'e ulaaltee fi ganna fuute. Shurrubbaa ishee ilaali. Akkasii gochaan deemtu ilaaltee duuba deemtee. Qanii meeqaffaatti miti kanan sitti dubbadhee uftee nafaana haasoftaa karaa. Madaana lameen orroo sinaa agarsiisu. Inni sirriin kana. Ishee kana la ishee gandaati ishee fardaati. Ishee suuqii hafitadhi ishee kun. Ishee